Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon hadda qabadhee isinii deebi'e kaleessa akka waadaa isinii galee waadaa san qabadhee isinii deebi'ee jira. Kaleessa obboleettii teenya takka kan suuraa irratti argitan kaleessa jechuudha. Tuni hin duune lubbuudhaan jirti. Tanaa miti kan du'e tana fakkeessanii suuraa amma obboleettii teenya Beeruut keessatti fookii Jaaffaa irratti rarraatee mul'atte saniin wal bira qabanii tanatu du'ee jedhan. Ishii miti tuniin jirti jedhee isin gadhiisan ture jechuudha kaleessa. Har'a immoo tuyyuu mucayyoon yookaan immoo obboleettiin teenya Beeruut keessatti fookii Jaaffaa irratti offannistee mul'atte sun eenyu? Maalummaan ishiitu wanni beekame miidiyaadhaaf ifa ta'e hin jiru. Dukkana ta'e jechuudha. Mataa miila dhabe dubbiin du'iinsa obboleettii teennaa tun mataa miila dhabee siniin jedhaan. Amma kan fookii Jaaffaa irratti offannistee mul'atte sun inni dhugaa jechuudha. Maqaan ishee Warqii Bulii iddoon dhaloota ishee Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobitti haadha daa'ima afuriiti. Dhuftee waggaa lama mana leemitti kan hojjettu ala keessaa offannistee duutee lubbuun ishii darbee jira. Garuu wanni miti har'atti haasa'amu tokkichi mataa miila dhabe. Ani waan san irratti ijoolleen afaan Amaariffaatiin haasa'anii seenaa waan kaname maal jedhanii warri jettanii na gaafattaniif ani viidiyoo hojjedhe. Ani wanni isaa ifa ta'e wanni natti mul'ate hin jiru. Maskootii kana walawwalii yoota maskootii kana walawwalti birrii kee hin argattaa kan ji'a torbaa minaamin jechaa turan. Ani akkana jedhama wanni kun dhugaa natti hin fakkaanne ta'uusaa rabbitu beeka jedhee isin hojjedhe. Hirgiti jechuudha waan an dhibbatti hin beekneef akkana jedhan jedhee isin hojjedhe jechuudha viidiyoo san waan hin beekneef waan mataa miila hin qabneef jechuudha. Amma obboleettii teenya suuraa ishee irratti argitan tana jechuudha. Tun lubbuudhaan jirti osoo jettanii gaafattanii tuniin jirti tanaa miti kan du'e. Tun lubbuudhaan jirti jedhan namoonni. Wanni tokkichi ifan taane dhugaa qaban kaa mataa miila dhabe. Obboleettiin teenya amma erga duutee torbee lama keessa jirti. Reenfi ishee firiijii keessa jira akka baratametti jechuudha. Kanaaf ijoolleen firoottan isaanii lama tas jira. Isaanitti lesin dabarsaa sagalee irraa dhageessan jechuudha. Reenfi kana akka gara biyyaatti galu nu gargaaraa adaraa waaqayyoo sin jechaa jiran. Adaraa obbolummaa, adaraa sabummaa, adaraa oromummaa nu gargaaraa sin jechaa jiran waan ta'eef nu hundi keenyayyuu wal bira dhaabbannee jechuudha. Haga qabdan sumuna shilingii osoo hin jenne takka jedhanii lama jedhanii waan qabdanirraa gargaartanii reenfi obboleettii teenyaa tun akka biyyeedhaan wal makamu adaraa waaqayyoo maqaa waaqayyootiin isin gaafadhe. Warri dandeessanii hin gargaarre yoo ta'e akkaataan isinitti hin tolle yoo ta'e viidiyoo tana sheer godhaa. Viidiyoo sheer yoo gootan liinkii isaa sheer godhaa please maalifan jedhee dhufanii liinkii guruppii waatsaappii kana jalaa akka argataniif jechuudha. Liinkii guruppii azzalanqaa guruppii kana keessa seenati waan jiru hunda achitti waliin mari'anna. Amma firoottan ishii ijoollee lama tas keessa jira. Isaan baay'ee dukkana keessa jiranii halkanii guyyaa hin boohanii achi ijoolleen haadha daa'ima afuriitti isiniin jedhee haatiif abbaan duraan nu galti fayyummaadhaan nu galti haadhi teenya jedhanii kan eegan amma reeffa ishii eegaa jiran. Reeffi ishiillee galee maatiinis gadi hin bayyananne. Baay'ee ulfaataadha. Haadha daa'ima afurii bakka jedhu kanatti ana mataa kiyyatu bakka afuritti addaan na bahe dhugaa rabbii. Kanaaf waan qabdanirraa walaa gargaaru. Ani eda hergan waa'ee mucayyoo tanaa yookaan obboleettii teenya amma kaduute tanaa dhugaa ishii hergan baree eda rafee hin bulle isa dhugaa rabbii jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu liinkii waatsaappii azzalanqaa akka achi keessa seentanii waan jiru hundaa waliin mari'anna. Viidiyoo tana immoo sheer godhaa adaraa waaqayyoo sheer godhaa liinkii waliin. Nagansi haa ta'u akkam nagaadha. Waa'ee obboleettii keenya ilaallatee waan si duukaa haasa'uu barbaade. Innis maal seete yuutuubii garaagaraa irratti obboleettii keenya Warqii Bulii dhaloonni ishee kan Walaayittaadha jedhanii haasaa mucaan isheen kun Meettaa Roobidha. Ganda Dullaa kan jedhamutti kan isheen dhalatte. Kan isheen gara biyya kanaa dhuftes akkas waggaa lama reefu guutti. Obboleettiin kun baddee tarara hojjetti garuu immoo haasa'aa saamu kontiraata jedhanii bakka seenaa garaagaraa haasa'u.
soba duumessan qabne bakka soba adii namni garuu caafidha soba isaan immoo walakkaadhumaa sobe dhalli namaa maaliif hubannaa yoo qabaanne lammiin keenya kun sobaan yommuu wanta ta'e haasaan miidhama guddaan yommuu irra ga'u obboleettii kana gargaarsumaaf illee haaluma kamiin namoota gaafachuun haalli isaa nutti ulfaatee baay'ee canna qabna warri immoo gargaarsa sin gargaarra jedhanii dubbatan bakka seenaa isaa nu qorataniituma nu duukaa daadachaan malee namni garaa isaanii laafee kana buuseen jiru soba fakkaata maali bakka yuutuubiin FB'n WhatsAppii imoon waamuma mucaa kana haasaa maaliif qabatamaan tokko achi keessatti wanti argame tokko hin jiru haasa'uu malee kanaaf lammii jechuun immoo dimmaasha ofii jechuudha dimmaanyi ofii immoo yommuu biyyeerraa uumame akkuma caafata keessatti jiru biyyeerraa uumamtanii biyyeetti deebi'aa malee firiijii keessa goggogaati muka ta'aati yookiis immoo goggoganii taa'uun in ulfaata nuti garuu guduuffannee gaadaa kaawwanna obboleettiin keenya kun immoo guduuffadhuma kana dhabde akkuma nama tokko jedhee milkaa'ee daa'ima koo gargaaree haadha daa'imaa afuriiti mucattiin kun gargaareetinan maatii koo jabeessee guddifadhattee biyyaa baate garuu immoo inni iyyuu ta'uu dide carraadha namni carraa jiraata nuti boru duunii har'a duunii daqiiqaa tokko gidduutti wanti ta'amu hin beekamu haalli nuti ittiin duunu caaffamee jira. Kansaani balaa konkolaataatiin obboleeyyan keenya of biraa dhabna balaan kun baay'ee babal'atee baay'ate dhimee keenya immoo yeroodhuma baay'ee kadhatuma torbee darbee keessatti waa'ee obboleettii keenyaa kadhachaa turre ayyaantu balaa konkolaataatiin Beerut keessatti kan duute ishiidhaan achitti immoo waa'ee obboleettii keenya Saaraa kan jedhamtu tokkodha kan nuti lammii gargaarsa gaafachaa turre. Imbaasii qabna yaada imbaasiin nu gargaara jedhee mootummaan as kaa'e imbaasii zim jedhee yaaduma tokko wanti nu gargaaru hin jiru batalaa gadi fageessee kanaan ani beeku waa'ee imbaasii yeroo obboleettiin keenya Saaraan duute keessatti imbaasii keenya otoo hin taane imbaasii Beerututti nu gargaareetu obboleettiin keenya gara biyya ishii tasaafarte reeffi yeroo isaan keessatti reeffa obboleettii keenya baan'ee nuti barraadiin nurratti qoxxuraa ture keessatti imbaasii maal godhaa warra sirban ayyaanaaf bara haaraatiif gara kana fidaniitu warra sirbanii biizaa hojjechaa turan isaan. Nuti immoo garuu reeffa goggogaa firiijii nurratti qoxxuraa turre. Nuti karaarra dhaabannee dhugaa rabbiitiif taanaan suura ishii qabanneeti kan ilmoon namaa kadhateetu obboleettii kana biyyeetti gadi make. Silaa agayoo naasumaa reeffi ishii firiijii keessatti goggoga. Isas immoo obboleettii kanas akkasitti gargaarsa gaafannennaan bakka miqirqirii dhumti isaa dhabame gara itti gaafannu dhabne. Obboleettiin kun du'uun ishii dhugaadha. Garuu immoo kanaas amutu somni baay'ate malee maaliif akka ta'e sana dhibee garuu namni tokko nu gidduudha yommuu goddolutti biyya ormaa keessatti odoo ihiineeyyuu eenyumtuu iyya keenya bu'aa buusee nuuf hin mirmatu ati naaf hin mirmanne ani siif hin mirmanne gaafa ta'e eenyuree kan nuun mirmatu obboleettii keenyaaf haa mirmannu obboleettii keenyaaf harka keenya walaa qabannu bileessa obboleettii keenya kana gara maatitti namni maatii dhabe hin jiru namni haadha dhabe hin jiru haati ofii torbee lama dirasii nyaata malee boo'ichatti amma miidhamu maatiin ishiinillee itti gortee boqotteerti ishiin jechuun immoo dimmaasha ofii jechuudha dimmaanyi ofii immoo yommuu biyyeerraa uumame akkuma caafata keessatti jiru biyyeerraa uumamtanii biyyeetti deebi'aa malee firiijii keessa goggogaati muka ta'aati yookiis immoo goggoganii taa'uun in ulfaata nuti garuu guduuffannee gaadaa kaawwanna obboleettiin keenya kun immoo guduuffadhuma kana dhabde akkuma nama tokko jedhee milkaa'ee daa'ima koo gargaaree haadha daa'imaa afuriiti mucattiin kun gargaareetinan maatii koo jabeessee guddifadhattee biyyaa baate garuu immoo inni iyyuu ta'uu dide carraadha namni carraa jiraata nuti boru duunii har'a duunii daqiiqaa tokko gidduutti wanti ta'amu hin beekamu haalli nuti ittiin duunu caaffamee jira kansaani balaa konkolaataatiin obboleeyyan keenya of biraa dhabna balaan kun baay'ee babal'atee baay'ate dhimee keenya immoo yeroodhuma baay'ee kadhatuma torbee darbee keessatti waa'ee obboleettii keenyaa kadhachaa turre ayyaantu balaa konkolaataatiin Beerut keessatti kan duute ishiidhaan achitti immoo waa'ee obboleettii keenya Saaraa kan jedhamtu tokkodha kan nuti lammii gargaarsa gaafachaa turre. Imbaasii qabna yaada imbaasiin nu gargaara jedhee mootummaan as kaa'e imbaasii zim jedhee yaaduma tokko wanti nu gargaaru hin jiru batalaa gadi fageessee kanaan ani beeku waa'ee imbaasii yeroo obboleettiin keenya Saaraan duute keessatti imbaasii keenya otoo hin taane imbaasii Beerututti nu gargaareetu obboleettiin keenya gara biyya ishii tasaafarte reeffi yeroo isaan keessatti reeffa obboleettii keenya baan'ee nuti barraadiin nurratti qoxxuraa ture keessatti imbaasiin maal godhaa warra sirban ayyaanaaf
bara haaraatiif gara kana fidaniitu warra sirbanii biizaa hojjechaa turan isaan. Nuti immoo garuu reeffa goggogaa firiijii nurratti qoxxoraa turre. Nuti karaarra dhaabannee dhugaa rabbiitiif taanaan suura ishee qabanneeti kan ilmoon namaa kadhatee obboleettii kana biyyatti gadi make. Silaa agayoo naasumaa reeffi ishii firiijii keessatti goggoga. Isas immoo obboleettii kanas akkasitti gargaarsa gaafanna jennaan bakka miqirqirii dhumti isaa dhabame gara itti gaafannu dhabne. Obboleettiin kun du'uun ishii dhugaadha. Garuu immoo kanaas amutu somni baay'ate malee maaliif akka ta'e sana dhibee garuu. Namni tokko nu gidduudha yommuu goddolutti biyya ormaa keessatti odoo iyyiin eenyumtuu iyya keenya bu'aa buusee nuuf hin mirmatu. Ati naaf hin mirmanne ani siif hin mirmanne gaafa ta'e eenyuree kan nuun mirmatu. Obboleettii keenyaaf haa mirmannu. Obboleettii keenyaaf harka keenya walaa qabannu. Bileessa obboleettii keenya kana gara maatitti. Namni maatii dhabe hin jiru. Namni haadha dhabe hin jiru. Haati ofii torbee lama dirasii nyaata malee boo'ichatti amma miidhamu maatiin. Ishiin illee itti gortee boqotteerti. Ishiin